dubbachu dhaaf dhufe kan kiyya rakkoon qabu an nama tokko waliin rakkoo wayin qabu jibbaa wayin qabu nama tokkotti badii tokko balleessee hin beeku isanatti balleessa jedhee miidiyaa kanarraa maraatuyyuu gaafa dubbiin gadi ta'amtee seeraan ilaameedhaan akka keenyaatti akka oromummaatti oromoon kutaa kamiyyuu seera qabdi akka itti dubbii dubbatan qabdi akka itti dubbii hiikkatan qabdi oromoon kutaa kamiyyuu jechuudha gaafa dubbiin taa'amee dubbatamu boqqolloo daanqoo keessa fidde beektumti biyyatti lukkuun keessa fidde boqqolloo bakkee afamee jiru jechuudha akkas taate dubbiin nama 3,100 keessaniirtu sheer godhame dubbiin akkas taate wanni ani isiniin jedhu an nama tokkorraa jibbaan qabu jibbaa ganda kamiyyuu hin qabu wallaahi laazim an jibbaa ganda namaa takka hin qabu guyyaa tokko maqaa ganda namaa dhee arrabsee hin beeku ganda namaa wallaahiin isiniin jedha ganda namaa guyyaa tokko arrabsee hin beeku gadheen garuu na arrabsaa oltii gandaan keessatti dhaladhe arrabsaa oltii waan feete haa jettu mirga isheeti anaan na arrabsaa mirga keessan waan feetan naan jedha garuu dhugaa jirtuun isinitti hima jechuudha sababa kiyyaan nama biraan arrabsina wallaahi laazim kaanis warri na jaallattanis warri ajandaan akka ho'uu barbaaddanis deemtanii mucayyoon arrabsina mucattii hin arrabsina kiyyaan si dhiisee kiyyaan maal tahee kiyyaan baga si dhiisee kiyyaan maal tahee warri jettan rabbiif jedhaati dhiisa hiree walitti nama fidaa hiree walirraa adda nama baasa tokkoffaa wanni beekuu qabdan isinii galee warri mucayyoo arrabsitan dhiisa irraan dubbatina isinii galee maaliif akka ajandaan kun bocamu nan beeka sirriitti maaf akka kun godhamu nan beeka gariin ajandaa badii ofiif qabu balleessuuf jedhee gariin ajandaa namni isaa waa balleessee wanti taate wayii ajandaa ta'uuf deemtu wayii balleessuuf jedhee deemee ishee erguu danda'a ishee gorsuu danda'a isheen immoo miskiinadha isheen immoo miskiinadha baatee dubbatti waan takka hin beektu kanaaf deemtanii wallaahi yoo dhuguma na jaallattan ta'e deemtanii hin arrabsinaa ishee anaaf isheen wal jaallanne malee haadha manaaf abbaa manaa miti anamma irraa dirasii gaa'ela godhadhee hin beeku nikaas godhadhee hin beeku an abbaa fedhe jaallachuu abbaa fedhe dhiisuu mirga guutuun qaba nadagaa dhugaa rabbii asli baay'ee tokkos jaalladha waan giftii naa kenniteef osoo hin taane waan dhimma dhuunfaa namaarraa hin dubbattu yeroo baay'ee yoo dubbattullee baalaansi gootee dubbatta na jibbaa koo qabaa garuu gaafa dubbii dubbattu baalaansi gootee dubbatta baalaansi godhanii dubbachuun barbaachisaadha isinii galee kanaaf mucayyoo kana deemtanii hin arrabsina dhugaan isiniin jedha wallaahi an kiyyaan keessi kiyyaa akkuma fuula kiyyaa kana adiidha isinii galee sharrii wayii hin qabu warri sharrii natti yaadu hin jiraa dhibbatti jira warri na jibbu hin jiraa dhibbatti jira namni natti naafu jira an mirga namaa dhiibee miti uf ta'ee waan jiraadhuuf malee dhugaa rabbi an guyyaa tokko nan beeka aslii kiyya wallaahi nama takka hin jibbitu ati si galee an of ta'een jiraadha nama jedha deemeen tarmaxammatu nama intala maammatu si galee oromummaa kiyya gaafan calanqisiisus namni na barsiisee osoo hin taane ekeleen kana godhinaan jedhee osoo hin taane ittiin guddadhee ittiin dhaladhee akkuma namni kamiyyuu ganda keessatti dhalate qabu anis ganda jimmaattan dhaladhee guddadhee wanni walitti nu buusuuf hin jiru gama kanaan kiyyaan gandummaa qabaa an yeroo baay'ee jecha girrisaa jedhu nan fayyadamu girrisaa waan hin jedhee jecha girrisaa jedhu fayyadamuuf nama kiyyaan arsii arrabsa jedhu fa'i jira no girrisa jechuun arsiidha waan walitti fidu tokko hin qabu anama fakkeenyaaf gaafa namni 10 namni 15 namni 20 namni 30 wayinatti duulu girrisaan jedhaaniin si galee ani rakkoo ganda namaa hin qabu si galee nuti dhugaa rabbiin isiniin jedha nuti dur jechuun gaafa magaalaa wayisa tokko peejii namaa irrattis gallee waa'ee oromummaa gaafa namaa morkinu isa sinamma jimmaa arsii baalee harargee wal qoodaniitti wal arrabsitanu kana nuti akka geetiitti itti fayyadamna ture si galee arsii gaafa deemtee atleetota
alaabaa biyyattii ol fuudhaa jiran jennee ittiin boonnee Jawaarii waamnee ittiin boonnee Harargee deemnee gootota Harargee beektoota Harargee waamnee ittiin boonnee Wallaggaan deemnee paayileetota waamnee Abdiisaa Gaa waamnee Abishee Garbaa waamnee ittiin boonnee Oromoon namoota akkasii qabaa aadaa akkasii qabaa beektoota akkasii qaba jennee Jimmaan deemnee seenaa Abbaa Jifaaritti himnee Ahmadiin Jabaliin boonnee Raayyaa Abbaa Maccaatiin boonnee sigalee Baalee deemnee gootota Baalee waamnee ittiin boonnee jechuudha. Sigalee Ilubaaboor deemnee qabeenya uumamaa isheen qabdu gootota isheen qabdu waamnee ittiin boonnee alagaa waliin wal falmaa turre. Hin beektu yeroo baay'een warra Amaaraa waliin rakkoon kan goo jiraa waliin kanan wal qeequs kanan wal arrabsu si yaadatti yoo ta'e Aanaa Daalachaa Kumaa taane guyyaa tokko kutaa Oromoorraa kutaa Arsiirraa kutaa Wallaggaa kutaa Jimmaarraa dubbannee hin beeku. Daalachaa Kumaa ana warra Amaaraatiin wal arrabsina Kiyaar Bashir dabalatee jechuudha. Warra Amaaraatiin wal arrabsina malee yeroo baay'ee yeroo dhiyootti afaan Oromoo akkaan dubbatu namni baay'een kan bare TikTokii kanarratti yeroo dhiyoo kanatti jechuudha. Yeroo dhiyoo kanatti kanaaf wanti beekuu qabdanu anaan qabdanii namoota dhuunfaa hin arrabsinaa. Sababa kiyyaan biftuu faashin hin qeeqinaa hin arrabsinaa. Isinii galee isiniif nama galataati. Isiniif nama qubna gareeti. Kanammoo mormuu hin dandeessan. Artistoonni Oromoo ragaa ba'u. Oromoon biyya kana keessatti rakkatee hidhame ragaa ba'a. Oromoon biyya kana keessatti beela'ee ragaa ba'a. Oromoon biyya kana keessatti cidha qophii bakki inni itti dhabame hin jiru. Isinii galee annaaf taanaan abbaa fedhe jaallachuu danda'a. Inshaallah jaartii halaalaa kiyyoon qabaadhee naan taatu taanaan hiikuu nan danda'a. Dhiisee kan naaf taatu fuuchuu hin danda'a. Isinii galee kanaaf sababa kiyyaan biftuu faashiniin arrabsinaa irratti viidiyoon hojjetinaa warri intala ergitanii arrabsiisaa jirtan warri yeroo isin arrabsitu giiftiitti darbitan taap gochuudhaan akkasumas immoo juujuu jechuudhaan gastii rasiintanii jajjabeessitan jajjabeessuurra dhorkaa. Namni haga kiyya miidhame hin jiru. Namni haga kiyya miidhame takka hin jiru dhugaa isiniin jedhaan. Garuu anumaa waan takka natti hin fakkaatu dhugaa namni na arrabsu. Sababa kiyyaan jaartii tiyyas hin arrabsinaa. Jaartii tiyyas hin arrabsinaa inshaallah. Yoo Rabbi jedhee nama 4,000 jirtu gara fuulduraatti halaala tiyya godhachuuf hin deema. Isheellee na duraan tuqina. Gaafa dultan ana kiyyaa qofatti duula. Silaa dubbiin miidiyaa lafa hin buutu beektu. Lafa hin buutu dubbiin miidiyaa. Miidiyaa dhumarratti dhumatti waan ta'eef anumarraa kaakisaa. Bakki kun anaaf bakka biddeena kootiiti malee mana kiyyaa miti. Biftuu faashiniin isin sababa kiyyaan arrabsitanu boraan yoo nasii bahee jedhe nama maallaqa qabudha, nama biizinasmaanidha, nama hojiiti. Inshaallah manni uffataa kun yoo cufame biyyi Dubaay biyya biizinasiiti waan feete nama hojjechuu danda'u. Biyya kanatti maallaqa kan nama rakkisu abbaati. Maallaqa qabaattee jennaan har'a kana bantee kana cuftee kana banuu dandeessa. Miknyaatuun biyyi kun biyya biizinasiiti. Namni qarshii qabu rakkatu biyya kana keessatti. Anarratti kana cufuuf yoo ta'e kiyyaa yoo ta'e giidoo qaba, humna qaba. Qeerroo reef lafaa ol ka'u mana umurii mana waggaa 20 nama jiru bakka fedhe seenee hojjetee buluu danda'a dalagatee. Kanaaf namoota gurguddaa namoota silaa galateeffachuun barbaachisu qeequuf arrabsuun gaarii natti hin fakkaatu. Wallaa akka wallaaluma kiyyaatti gaarii natti hin fakkaatu. Eenyu argatee jira? Silaa asliin argatee jira? Asli argatu sin galcha. Leenca takkaa mana kanatti bu'een beeku har'a bu'e abbo. Guyyaa takka jechuudha. Kana kiyyaa kan jira asli. Nagaa goota alhamdulillah hafeen jira. Ati bar dhugaa dubbachuuf yoo ta'e rakkoo guddaa tokko qabda beektaa? Rakkoon ati qabdu akkuma Roonaaldoon kilabii garaagaraa jijjiiru osoo dhiirri keenya tokko dhabee makaddaa hammatee rafu chiikota kana jijjiiru. Waaqayyo chiikoo jaalala chiikotaa sii kenne inni kun kophaa rafa yoo itti barreessu jalaan dubbatu si galee. Kanaafi maalo yoo dandeette teelegiraafii kee ijoolleetitti aaran karaa dabarsi yoo dadhabde immoo sistamii ittiin jaalala shamarranii kana horatte ummataaf. Kanaaf
سيقاله سانو شمرن بسكوتي كانت سيارة إسينا تريبته برادم تهانغا غاف لبون كيزا باوتي وغاكو أنتسي سيبوت راكورا تقام دكان مچه كتا سيارة كانال إيرو تتقبتا وات هابي سودان ترتي سيري تقول أتبو دعاي وي كبدمو مسترين شيكون أكاد تجالة تنين كوني مال Oh my God. Asli malaka te bekta tuga rabbi an challisani numa makana ballesu. Wallahi jolle nama kutte video na oli wara bechu. Jolle barka na oli kabdu mis. Na jallatu na jallatu jallalo police ma bayi amma to maketi na jibu fati chura media rat na lale gaba duferat sike na argejer idati na makanati sinjibban ture ya rafsan ture diva manago dedani ناولي سواكاني ناولي فيديو جدني ديم الرجوديس جرا جريني ما توا في ورا كابول أنا كيا نما بكينيا نما إنجال لدو نما جنو بيجي ما تا كيا رت كدي ما تانجرا سيجالي نمو هم بيك نمي تو كل في سواز يولين كيفي دوبرتي كاكاي ريتشوني ينول فاتو غاربي بقى في هذا الدلالة أوكي أما كconfidency تكوت أما دي نما استراتيجي متى كيتيك أبو نوار اتعامل يقولوا نما وان إفات والثين تاني مرمو ما أفتونكم مالي يوم مالتي نمنا كي كانت تجالة ما كيتا تشي كل كتيرو تكي نورس تنافن كان جالتي ما confidence كم مالي وان كان راتيكو أبرا رأي ورا لكم متاعي تنافن لا ايه افتاو اما بر راكو كي نمال بيتا افتاو مبيكا سيغالي يو افتاد دين نسكرس دين كما سيالة يو اتو يما تبر دين اللي سيالة بيتا اما يردو جولة كينا ورا ميديا اتفايا دمو مالي ورا ميديا اتفايا دمو ميت اما ورا ميديا اتفايا دمو يرو جلا ديمو راتو قواتي وان تادف اما تو قوتي نما deeggartoota mataa keetii qabu wayo asli ana si buuse mo bannaati deebisi ergadhu asli networkiidha aye jiraam نقابة دبت كان في أني أبان فري سأقولين ندى دبيارا نقابة أصلي Okay. Anamma abbaan fere garee fere yoo deeggare ilmi Oromoo tokko ganda fereetti yoo dhalate namni uftayeetiin hin jiraatu natti tola. Uftaa'u ilma Oromoo ta'e kan jibbu tokko qabu waan. Kanaaf uftaa'uun maal akka ta'e mee warra sitti naafu kana ergaa dabarte. Buri nu dadhabeera waggaa guutuu kiyyaa jechaa jiran. والله أصلي يعني وأنت كمني بيكون جرو إلى جرينيا كيساتي نمن تفضلوا نما خمينو نما نترفي نما كرانا قاتي نترفي كرانا قاتي ننجالت أولي ننجراتا الرقوديس نم نترياتو نبي كاسي قالي تكوفا سون على اللمامتو نما انت لمامتو أباد ركضي سيقالي confidence متاكي ياتي ننجراتا مالي نما تكو جرى قالي انترما سمسو سيقالي لما فهمو gama dhalaatiin isa jarri dhalaa jedhanu dhalaa yoo ta'e an dhalaan waliin suuraa koo waliin viidiyoo keef rileeshina biraa yookaan immoo waan biraa waliin qabaa miti. Of taatee gaafa jiraattu of ta'uu keetti nama si jibbu baay'ee arguu dandeessa. Garuu immoo itti milkoofta malee wanni ati baddu tokko hin jiru jechuudha. An of ta'ee nama jiraatudha bakka walumaa galatti of ta'ee gaafan siyaasa kiyya gaggeessus gaafan qeequs ofii kiyyaaf namni na ajajee osoo hin taane. Gaafan deeggarus ofii kiyyaaf waan natti fakkaate gochuudhaan malee namni nan jijjiiru namni nan ajaju. Of ta'een jiraadha waan natti fakkaate waan sammuu kiyyatti fakkaate qofan hojjedha. Nama hin dhagawan sii galee. Ana maarra laayivii ajandaa guyyaa meeqarra jiru hin dubbanne waan takka. Garuu wanti na haasee na fide biiftuu faashinii kan qeequ jira.
mucayyoo an jaalladhu nama viidiyoo irratti dalagaa jiru suuraa isii gadhiisaa jiru jira sun dhaabbatu kan jedhu fan seene malee anarraa namni waggaa guutuu inshaallah 2024 dhufullee itti fufa dantaan qabu rakkoon qabu ምክንያቱም namni jiraachisu maal namarraa qannas wallahi warra naqee hunda keessanuu nan jaalladha geessitanii wannan jibbumaani geessitanii ajandaa gandaan godhina sinii galee gaafa dhalataan baalee yookaan dhalataan arsii tokko ol fuudhee gad na fuudhee na arrabsu kan keenya immoo fuutanii isuma sana arrabsaa malee kan gandaan godhina dheettanii hayyoota ittiin garan galchina ani isiniin arganne keessan jiru keessaan qabu hayyootan tuqinaa gootootan tuqinaa biyya waliin arrabsina kan kanarraa hafe kiyyaa yoo barbaadan qullaa suuraa isaa qullaa yoo argatan fidanii dhaqanii haa arrabsan keessan jiruan qirnan jedhu anasini galee qirnan jedhu hanga kana jechuun warri immoo kiyyaan gandummaa qaba maal qaba jettan an gandummaan qabu of ta'een jiraadha ganda keessatti dhaladhe nan qaba ganda kiyya nan jaalladha irra guddeessi ijoollee biyya UA keessa jirtan kan keessaan na qabdaniif maa ijoollee jaraa gorsaa maa ijoollee jaraa akka of taatee jiraattu godhaa maa ijoollee nurratti ijaaraa maaltu sinirraaf namni kamuu hojjetatee jiraata namni kamuu of ta'ee jiraata kanaaf jennaan maaltu sirrifachiisa kanadha kan isin mufachiisu wanta tokko rakkina wayii namaa wajjin hin qabu ganda namaa guyyaa tokko qeeqee naaf kanaaf of ta'ee jiraata nama tokkoon rakkoo arraba mucaan arrabsitee naaf fiddanii viidiyoo isaa immoo hojjettanii gadhiistaniin shakkaladhaa ittiin guddifadha ka viidiyoo isaa 1,000 laalamee hin beekne gaafa ana gad deebisee arraba isii fidee gadhiisu ooluu isaa video sa kuma 50 laalam nama beekamaadhaan shakkalachuun waan jiruuf tasnoo fataarii waan hin ta'eef ittiin shakkaladhaa sadantaan qabu rakkoo qabu garuu sababa kiyyaan gandi dukamin namni narrabsamin nama biraan keekina anumaam jalqabaa anumaam fitadha fita yaasli bareeda baay'ee galatoomi dhugaa ati baay'ee dandeette waggaa lama guutuu arrafamaa jirta hundaafuu wal xiqqeessuu irraa wal kabajuu wal jibbuu irraa wal jaalachuu wal kuffisuu irraa wal kaasuu wayya miira gadaantummaa fi naaffaa keessaa haa baanu yoo wal fayyaduu dadhabnellee wal miidhuu haa dhiifnu yaada jedhu qaba bakka ati rabbi si laaffise tarabbiin si laaffise hundaan ni daacho nya mana gabbaan sitti haa tolu hundaafu ayee galata asli akasi kunnutti keessanuu ati wannan watan erga silati video jira su ragaan qaba maaloo jechaa ture waan tokko qabaadhee miti obboleettiiti obboleessa kiyya waan tokko qabaadhee miti gargaarsa sanarratti ijoolleen hirmaattee imimmaan haadha keenyaa qooruu barbaadeetan malee fiyaas irratti nama arrabsu gadi bu'ee gadi xinnaadhee nama qeequuf waan